Harka fuunee attam jirtu daawwattoota keenya kun seensa sirba Jimmaatiinan eegalee har'a waan xinnoo tokko dhalataa Jimmaa tokko barreeffama barreessee ilma Oromoo tokko barreeffamni sun gara sammuutti na dhufnaananii akka carraa ta'ee galata jechuun barbaade nama sanaanii as kan jiru gaa miidiyaa ODM biyya Ameerikaa kutaa Massachusetts magaalaa Cambridge jedhamu keessaatiin kallattiidhaan dabarsaa jira. Ani qopheessaan sagantaa qophii taajjabbii kun galgala amma biyya Ameerikaa keessaa halkan waareerra darbeera gara bariitti deemaa jira. Beekan gulummaa irranaati kan gulaalus muuziqaa kan nu bohaarsus gidduutti kan nu gammachiisus beekoodhuma. Kanaafuu namni ani har'a isinii waa'eesaa xinnoo thank you jedhu afaan Faranjiitiin yookiin immoo afaan keenyaanii deebanii galatoomii jedhu nama kanadha. Nama kanaatu xala'aa YAYA BESHIR jedhama. Maqaa Boruu Barraaqaa jedhama bara dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo ture. YAYAan qabsaadha. Torban darbee yaadatti yoo ta'e YAYA kiyyaa yaadatoota qophii taajjabbii very powerful video tokko hojjedhe YAYA irratti namootaan yeroo baay'ee video irratti hojjedhu miidiyaa irratti as baasee wannoo jedhu waa'ee namoota sanaa qofa miti beyond namoota sanaa siigalee namoota sanaan qabdee namoota miliyoonota barsiisuu kan jedhuttani sanaan amana malee nama qeentee tokko rarraasee fiduu koomiti YAYA yeroo sana qeeqeen jajees immoo ati sadarkaa lammaafaatti miti ati sadarkaa Abiy Ahmed faa miti ati sadarkaa sanaa ol gubbaa jirta turte kanaafiyyuu dhaabni kee adda bilisummaa Oromoo kan si guddise kan nama si godhe kan ofitti si qabee isarratti wannoo hin barreessine waggaa 2 darbee aktivistoota wajjin wal ta'uudhaan yerootti dhaaba jaallatutti duulaa ture yeroo sana consistently taajjabbii irratti oofaan ture. Namni ani reebaa ture keessaa tokko isa kanadha. Amma immoo torban kana gaafan viidiyoo bareedaa tokko waraabuu jedhu jijjiirama tokko irratti argee adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaatii Jaal Daawud Ibsaatiif xalaa tokko barreesse fuula Feesbuukii isaa irratti. Xalaa sana yoo baay'een keessan argitaniitu dhaqaatii ilaalaa sa'a 3 dura barreesse. Sa'a tokko duran argee garuu yeroo tunaan argamne yeroo sana qilleensa irraa dhufee waa jechuudhaa fi dubbisee fiteera. Jaal Daawud Ibsaaf jedhee Jaal Daawud Ibsaaf gaafa jedhamu wanti tokko abaa'uuf jechuudha. Abaa'uuf jechuun immoo nama tokkoo kana jechuun miti nama tokkoo kana jechuun miti simbooliidha. Daawud Ibsaa jaarmiyaa kana fayyaduree jedhame waan kaa'ameef malee abaa'uun eenyu kan jedhu eenyufan ibsee ture yeroo darbe namicha eenyuun dabballee biltiginnaa tokkoo fi abaa'uudhuma jechuun siingallee dheetanii Daawud Ibsaa jechuu qofa miti abaa'uu jechuun ummatichumadha everywhere immoo jiru jedhee kabaja jaarmiyaa sanaa calaqqisiiseen ture. Egaa sana YAYAan keenyaa xalaa tokko barreesse tarii taajjabbiin sammuu na balleesseera yoo ta'e na of kolchaa malee yeroo namni tokko deebi'uu shakkii wajjinanii itti deebi'anis with reservation jetti warri Faranjii. Maaliif yeroo tokko waa tokko daftee kanatti jajjuuf maali laata jettee waatoo duba waatu jira. Waatoo duuba waatoo immoo kan biratti waatoo duuba waatu jira kan jedhu sin shakkiti. I hope garuu Boruu Barraaqaa yookiin YAYA BESHIR xalaa barreeffama Bayeessa kana hojii jiruu dhufu waa tokko ajandaa wayii tokko tiimii ta'e wajjin tokko mari'atee akkas goone immoo akkas goone jedhee shiraaf akka inni hin barreessine amaneeni galatoomi kanan isaan jedhu. Egaan kallattumaan yooni waan inni barreesse sanatti isinii darbe YAYA kanaan egaa galatoomiidha qeeqaaf miti ODM yookiin waajjirri koo nama tokko hin qeeqaa nama qeeqa sanaan immoo jijjiirame immoo deebi'eetu galateeffata. Kan kufe hin ka'uuree jedha kitaabni ani jaalladhu tokko namni kufe tokko hin ka'a. Kanaafanii galatan jedha namoota as deebi'aniin. Kanaafi Jaal Daawud Ibsaaf
qooda kaa'uun dirqamaa Yaayaa Bashir. Kanaaf isanni wanna jedhe sananii irra fiigeen waan tokko isinitti agarsiisa barruusaa viidiyoodhaan namoonni keenya kan dubbisuu hin dandeenye seenaadhaaf isa kataa'utti waa tokko seenaaf kaa'uun Bayeessa. Yeroon barreeffama kana isinii dubbisu Oromoo hunda ilaalaan dubbisa malee waa'ee nama tokko nama Barruu kana barreessee utuu hin taane waa'ee qabsoo keenya akka yaadaa maal keessa akka ture maal keessa akka darbee qabsoon akka nu qaqqabee nama xinnoo nu hangafurraa waa barataa deemuun cheenii qabsoo sanaa nu agarsiisa. Cancala qabsoo sanaa. Lafaa ka'ee guyyaa kana hin biqille qabsoon Oromoo. Meeqa kuffisee, meeqatti kufee, meeqatu wareegamee, meeqatu du'ee qabsoon seena qabeessi kun anaaf si bira gayaa. Kanaafi namoota keenya isa keessatti waa xinnoo guggumaachan galatoomi jecha yeroo isaan balleessan qeeqaa sisirreeffataa. Kanaaf miidiyaan koo miidiyaa qeeqaa jedheen irra caalaatti qeeqa irratti hojjedha kana booda baay'een qeeqaa baay'ee namni madaa'uu danda'a. Namni sun immoo madaa'ee ka'ee fayyuu danda'a. Fayyee immoo akka Yaayaa Bashir kana waan bareedduu as nu baasuu danda'a. Kanaafan galatoomi isaan jedhaa. Xalaan kun kan Jaal Daawud Ibsaa qofatu hin taane kan Oromoo maraati. Dhanaafudhaa toleen dubbisaa fi yaada kana. Jaal Daawud Ibsaaf qooda kaa'uun dirqama. Qabsoo Oromoo keessatti qooda koo gumaachuuf muradhee qabsaa'ota gameeyyii waliin Eertiraan ture. Waggoota 12 ol achitti dabarseera. Gammoojjii dirree leenjii 2-3 irraa qabee hanga Asmaraatti ilaalchi mootummichi qabsoo keenyaaf qabu maal akka fakkaatu qaamaan keessa jiraadhee argeera. Waan hin argeerraa ka'ee Oromoof fira dhugaa ta'ee hin beeku. Qabsoo Oromoo ABO'n hoogganamuuf mootummaa Eertiraa gidduutti hariiroon firoomaa kan eegale 1998 irraa qabeeti. Yeroo kanatti quuqamaa addaa Oromoo furatan osoo hin taane fira isaanii durii wayyaaneedhaan wal dhabanii. Diinni diina kooti fira kootiidhaan wayyaanee balleessuuf jecha warra wayyaanee lolu hundaaf afeerraa godhani. ABO'n humnoota afeeraman sana keessaa tokko ture. ABO bara 1992tti wayyaanee waliin irratti shiranii biyyaa baasanii bara 1998 keessaa nu baraarii jedhanii itti iyyatanii. Addi bilisummaa Oromoo humna murteessaa ta'uu ni beeku. Humni ABO duuba jiru uummata Oromoo guddicha kan hiree siyaasa Itoophiyaa murteessu ta'uu ni hubatu. Kanaaf mormitoota wayyaanee keessaa ABO qabannaan wayyaanee nu salphifte ni salphifna jedhanii amananii. Dhugaas ture. Qabsoon ABO'n godheen Oromoon dammaqee sabboonummaa isaa cimse. Sabboonummaa sanatu qeerroo dhale. Qeerroon sochii seena qabeessa godhee sanaan wayyaaneen bakkaa buqqaate. Kanaafuu ABO'n ifaajee isaa lafatti namne. Kana yoo jennu garuu wayyaanee buqqise malee Oromoon ammas abbaa aangoo biyya isaa hin taane. Wonderful. Shaabiyaan qabsoo Oromoof fira dhugaa miti kan jedhuuf sababa waliini. Dura dursoo kaayyoon qabsoo Oromoo fi abjuun warra Shaabiyaa wal faallaadha. Akeeka hiree murteeffannaa Oromoof diina tarsiimoo ta'uu isaanii hubanne. Dirqii itti ta'eeti malee maqaa Oromoo jedhu addatti dhaga'uu hin fedhan. Nu qabatanii wayyaanee ofirraa balleessuuf malee qabsoon keenya galiisaa dhaqqabee Oromoon dhugumaatti hiree isaa murteeffatee akka abbaa aangoo ta'uuf miti. Waboon Eertiraarraa ka'ee yeroo adda addaatti biyya seenaa tures gariin akkuma biyya seeneen afaan diinaa bu'uun duubaan shirri namoota isaanii akka hin dhabamne wal nama hin gaafachiisu. Mormitoota biyya isaanii turan hundaa harka itti naqatanii gara ofii fedhanitti naannessaa ba'an. Isaan eenyu faadha? Tokko. Arbanyoochii fi Ginboot 7 jarri kun duraan 2 turan. Lachuu kaayyoon isaanii Itoophiyaa moofaa jiraachisuu waan ta'eef fedhii warra Shaabiyaa waliin walgitu. Akeeka isaanii keessatti yoo itti milkaa'aniif walabummaa Eertiraayyuu cabsuu kan jedhu jiraatullee Shaabiyaaf sun yaaddoon ture. Oromoo biyya namaa cabsuurraa haajaa hin qabne caalaa Arbanyoochii fi Ginboot 7 firoomfachaa turan. Garuu firooma sirnaa osoo hin taane hariiroo ajajaaf ajajama qabaachuu turan. Waraanni Arbanyooch qondaalota Shaabiyaatiin hoogganamaa, ajajamaa, leenjifamaa. Ajaja jaraatiin alaa fincaanii bahee deebi'uu hin danda'u. Bilisummaa jaarmiyummaa hin qabu. 2.
Tigray People Democratic Movement TPDM kun humna jalqabarratti ilmaan Tigray wayyaanee mormiturraa ijaaramee ta'uyyuu booda keessa guutummaan guututti harka shaabiyaatti kufe. Warra jaraan buluu didee ni dhabamsiisan hoogganni isaa gubbaa hanga gadiitti ijoollee Eertiraa turan. Humni kun humna waraana mormituu guddicha biyyattii keessa ture yoo ta'u guyyaa tokkollee wayyaanee lolee mata duree odoo ta'ee hin beeku. Hojiinsaa guddaan qonnaadha. Sanarraa kan hafe tikaa masaraa Asmaraati. Shaabiyaan waraana kana dhimma addaaf akka leenjifatee hubatamaa ture. 3. ONLF. Jarri kun kaayyoonis ta'ee akka waraanaatti ABO fi WBO waliin hariiroo wayyaa warra qabu. Waraana isaanis kan leenjisu qondaalota shaabiyaa qofa osoo hin taane qondaalota WBOtiin leenjifamaa turan. ONLFs yoo ta'e partially dhiibbaa shaabiyaa irraa ala hin turre. 4. Dhaaba warra kibbaa. Yeroo gabaabduuf miseensota waraana mootummaa keessaa gananii dhufan walitti qabanii waraana ijoollee kibbaa tokko ijaaranii turan. Shaabiyaan jara kana ofumaa ijaaree ofumaa gara barbaadutti hoogganaa ture. Boodarra walitti guuree arbanyoochitti naqee jaarmiyaa isaanii dhabamaa godhe. Addatti ABO wanni adda godhu harka naqannaa shaabiyaa didee ofirraa dhorkuusaati. Waraanni keenya hanga sadarkaa koomaandootti ofiif walleenjisaa malee shaabiyaan keessa hin seentu. Ijoolleen Oromoo ofirra dabartee warra akka ONLF iyyuu leenjifti turte. Dhaabas yoo ta'ee shaabiyaan akka fedhe harka itti dha'ee akka warra kaan godhutti ABO ergachuu hin dandeenye. Dhaabni mormituu Itoophiyaa biyya sana keessatti walabummaa dhaabummaa isaa tikfatee jiraate ABO qofa yoo jenne dogoggoruu hin ta'u. Kunis ciminaa fi cichoomina hayyu duree dhaabbichaa Jaal Daawud Ibsaatiin akka ta'e hubachuu feesisa. Dhugaadha. Bara 2008 keessa rakkoo dhaabaa keessatti dhalateen walqabatee hanqinni tokko ni ture. Shaabiyaan garee lama tolfachuun tokko gama Jaal Daawud kaan immoo gama Jaal Kamaal goruun wal dhabdee ture daranuu hammeessuu keessatti qooda fudhatanii turan. Dhibee sanaa akka malee kan hammeessu shoora shaabiyaati yoo jedhamee cubbuu natti hin fakkaatu. Walumaa galatti shaabiyaan ABO fi kaayyoon qabsoo isaa salphisuuf hanga dandeesse yaalaa turte. Andaargaachoo Tsiggee miidiyaa isaanii irratti dhiyeessanii ABO fi akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo ifatti arrabsiisaa turan. Oromoo diiguu dandeenyaa jedhanii miidiyaa mootummichaa irratti dhaadatan. Waldhabdee ABO keessatti dhalatee sababeeffachuun bara 2010 keessaa munna tokko qabatanii kaaniin dhaa'uuf hedduu ifaajan. Afaan Oromoo afaan hojii Itoophiyaa akka ta'uu ni deeggarra kan jenneef jara gowwoomsuuf malee dhugaan itti amannee miti jechuun waan Andaargaachoon dubbatee Eertiraa TV fi Dimtsi Hafaash irratti dhiyeessuun daranuu mormitoota biyyattii wal nyaachisuuf hojjechaa turan. Dhimmi ololaa akkasii sun akka sirraa'uu qabu ABO'n gaafatee fudhachuu didan. Andaargaachoon hidhamnaan gaafa Biraanuu Naggaa Asmaraa seenu isa qabatanii qorqalbii ABO rukutuuf waan hin godhin hin qaban. Biraanuu Naggaa miidiyaalee shaabiyaa hundatti bahee waan qabsoo Oromoo yakkuu fi diinonfachuu irratti akka bobba'u godhame. Masaraa Isaayyaas mana godhatee ABO'n biyyuma sana keessa waajjira qabu abaaraa ture. Kun waanuma shaabiyaan ta'e jedhee godhe malee koinsidensii hin turre. Dhugaadhaa shaabiyaan akkuma mormituu wayyaanee kamiifuu godhee ABO'f qubsuma kennee bara dheeraaf gargaarsa loojistikii fi faayinaansii godheera. Uummanni Eritiraas qabsoo fi qabsaa'ota Oromoof fira malee diina hin turre. Turtii bara dheeraa biyya sanaa turameef galata dhabuun hin ta'u. Mootummaan Eertiraa turtii waggaa 20 keessatti mormitootaa fi horii guddaa baaseera. Kaayyoon isaa malu haa ta'u malu galateeffachuu dhumatu mala. Akkasuu ta'ee ABO'n waan gaarii galii deeggartoota isaa irraa ala kana argatuun of danda'ee cufachaa ture. Fakkeenyaaf humna guddaa ABO tokko kan ta'e birkiin sagalee bilisummaa Oromoo kiraa manaa fi istiidiyoo mataa isaa mana keessatti jaarrachuurraa eegalee
guutummaa guutuutti baasii mataa ofiitiin of tubee socho'aa ture. Damooleen dhaabaa gariinis akkasuma. Kana hundaa wanti yaadadhee fi daawwannaa Isaayyaas yeroo koronaa kanatti seera cabsee dhimma balbaltuuf shaggar dhufeen wal qabsiiseen. Siyaasa keessatti firris ta'e diinni dhaabbataan hin jiruun dhugaadha. Kaleessa OPDO fi shaabiyaan waluu hin beeku. OPDO'n akka humna siyaasaatti lakkaawwamtee maqaa shaabiyaatiin naamtu ture. Har'a qabsoon Oromoo wayyaanee buqqisee fi jennaan maqaa Oromootiin bakka wayyaanee kan buute OPDO fi ilmaan nafxanyaa shaabiyaatti firoomanii qabsoo Oromoo irratti shira xaxaa jiraachuutu dubbii keessa dabarsee nu yaachise. Qabsoon Oromoo kaleessas har'as qabsoo ofirratti hirkannooti. Dantaa yeroo argachuuf jecha namaaf sagaduun amala hooggantoota qabsichaa akka hin ta'in seenaa keenya tura gaabaa. Kaleessayyuu lafa namaa keessa taa'ee of hin salphifne. Har'a immoo hooggantoonni isaa hunduu galaana keessa dhalatan uummata isaanii gidduutti argamu. Kan kaleessaa daran hundee bal'ifachaa fi guyyuma guyyaan diina Oromoo irratti wal ijaarutti ofirraa baqsaa deemu malee akka diinni hawwutti baqanii hin badani. Jedha Yaayyaa Bashirii kanuma irratti xumure haa ta'u hin beeku. Egaan daawwattoota keenyaa kuni Barruu namni kun Yaayyaa Bashir barreessedha. Mee ibsa xiqqoo tokko utuun hin dubbatiin dura sirba Jimmaa xinnoo isheen gidduudhaan seensa. Galatoomii sirba keetiif weellistuun kuni egaan ibsaa hiikoo isiniin jedheera yeroo darbee wanta tokko hiika itti ilaalchuu kan jedhu wanta baay'ee murteessaadha. Namni baratus namni barate jedhamu wayitti hiika laata. Waan tokko ija akkamiin akka ilaale hiika laata. Barruu kana keessa very positively ilaale barruu kana seenaa nama yaadachiisaa barruun namni kun barreessedha kan ani isinii ibse amma. Kana keessatti bu'aa bayii qabsoon waa lama sadii hubadhe ani. Ati waan hubattee dhimma keessan warri hubattanii waan hubattan isin himuu dandeessu waan hubadhin isinitti hima. Tokko bu'aa bayii qabsoo bilisummaa Oromoo kun keessa dabarsee waan akka malee na ajaa'ibedha. Akka malee dhugaatti nama ajaa'iba. Lubbuu kan caaleen jiru wareegama lubbuutii kaasee hamma dararama qabsaawotaatti qabsoon kun waan baay'ee dabarseera. Yeroo walitti dunnu, yeroo wal jibbinu, yeroo walitti muufannu gatii bahe sanatu onnee keenya waan tuttuquufi malee jibbinsa walirraa qabna natti hin fakkaatu akka Oromootti. Eenyuun keenya yeroo wal qeeqnu, yeroo wal taajjabnu, yeroo maal goonu kan nuti qabnu akka natti fakkaatutti waan hawwin tokko maa kanarraa kaatee kanatti hundumtuu akkan ilaalutti galma bilisummaa Oromoof Oromiyaa hunduma keenyatu dheebota natti fakkaata anaan akka gootti. Kanarraa kan ka'e immoo inni tokko asiin inni itti dhandheeraa, inni tokko asiin dhandheeraa, inni tokko achiin dhandheeraa kana gidduutti walitti bubuuneetu amma ta'e wal unkuraa turreerra. Unkuramni amma iyyuu wayya malee gara duraa unkuramni jaarmiyaa sana keessa ture seenaan beekaa namoonni dubbatu egaa namootarraa dhageenya. Qabsoo sana keessatti addaan nuti biyya ollaatti baqannee biyyoo nyaannee marga dheennee ija mukaatiin hin jiraanne akka warra gidiraa arge. Lubbuu isaanii kan dhaban kumaataman nuti seenaa isaanii dubbanna dhaloonni amma jiru. Kanaaf Yaayyaan sana na yaadachiise tokko bu'aa bayii qabsoon sun keessa darbeedha.
Inni lammataa diinni Oromoo baay'ee akka ta'e shaabiyaadhaa kaasee amma warra nafxanyoota kanaatti kutaan seemetik ta'an hundi karaa ittiin qabsoo bilisuu Oromoo sodaatan kan akkaataatti cabsaniif humni waan isaan buusanii hin baane hin jiru. Qabsoon kun anaa nyaatu baay'ee dadhabeechaadha. Baay'ee qabsaa'onni kun baay'ee bullaa'an. Diinni Oromoo baay'ee ta'uu isaa na argisiise. Inni sadaffaa ani argee dhugaa nama kanaati. Nama kana yeroo baay'een dubbannaa hin komannaa. Maaliif ijoollee bakka hin buusu jenna. Maaliif waan baay'eetti hin jenna. Ana dabalatee si dabalatee hundi keenya numa qeeqnaa. Namni isaa wajjiniin hojjete kun garuu isaa wajjin namni hojjetee beeku waggaa dheeraa. Even dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo. Pozishinii guddaa dhagaa miindaatti nyaachuu qabsoo keessa miindaan hin jiru. Qabsoo keessa miindaan hin jiru. Kanaaf namni isa beeku kun hammam akka inni namni isa beeku kun hammam akka inni waa'ee nama kanaa dhugaa ba'u. Isa kanadha waa'ee nama guddaa kanaa kun immoo shaabiyaarraa kan hambisee nafxanyootarraa arbeenyootirraa maalirraa qabsoo keenya kan silaa qabsoo baay'een ka'ee badeera abaawoon akka inni hin banne kan godhee isa kanadha. Waggaa tokko waggaa lama duraa yaayyaan akkasiin jenne. Isa yaayyaan jedhaa ture hin deebisu amma. Maaliif mufateetu qabsoo sana hawweetu dafee qaqqabuu dide waan jedhu hawwee eeboteetu warri miidiyaadhaan ka'an kun waan qabsoo kana bilisummaa kana fidan itti fakkaatee yeroodhaaf namni guddaan kun namni seenaa qabu kun dogoggoreera. Dogoggora isaa immoo amma kan ilaalutti fudhateera. Beekeera buusee baasee ilaalee dhabeera. Hin jiru waan ta'eef warri mirqaannes warri maal jennes warri qeerroo nutu fide jennes ammas keessaa kan hin arge barreeffama isaa keessaa tokko abaawoon qeerroo ijaaree jedhe beeka jechuudha yeroo sana keessa ture ka 15 dura isa durayyuu yeroo abaawoon addi bilisummaa Oromoo qeerroo ijaaree biyya keessatti qabsoo finiinsaa ture wayyaanee dadhabsiisaa ture beeka waan ta'eef kana dhugaa nuu bahe har'a. Kaleessa dheengaddaa abbaan qeerroo abaluudhaan sun kaleessa dheengaddaa waggaa 2-3 dura miidiyaadhaan fedhet jettee wanna kana xuxxuuxattee maayinni alkoolii faranjii kanatti wannoo jettee baatee qabsoo haayijaak gochuu warra dandeessu har'a barreeffama isaa keessatti miti qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo abaawutu ijaaree isa abaawoon godhe sanatu hojii Oromummaa inni godhe sanatu wayyaanee immoo fincilcheere. Just this is fact agam. Amma walii galaa dhufne gaafa seenaatti walitti dhufnu ani abaawoo duukaa kan hojjete dhugaa dubbachuuf taanaan isa malee ana miti. Akka kootti. Ani isarra caalee abaawoof hin qabadhu. Waa'ee abaawoo dubbachuun kan irraa bareedu beekanutu hin taane yaayyaa bashir irraa bareeda. Ekspertii jiraatee arge itti dheebotee arge. Itti beela'ee arge itti gidiraa waliin argee yaayyaa abaa wajjin jaarmiyaa isaa wajjin abaawoon kan isaati kan goomiti ani gidiraan itti arge hin qabu. Rather isa isaan itti qabsaan isa jarri kun itti dadhaban afaan naa fidan sanan isanii digirii isaa baradhe dhiiga isaan fidaniinanii barumsa baradhe ani bu'aa isaaniiti. Bu'aa isaanii waan ta'eef immoo isaan hin ganne. Kanaafan biyya faranjii keessatti full time lamaa ol dafqeen waan Oromummaa irratti dabarsa. Maaliif dafqan irraa qabu waan ta'eef. Warri kun lafee isaaniitiin dhiiganii waa naa kennan. Digirii naa kennan. Maastarsii kan naa kenne jara kanarra. Yuunivarsiitii Finfinnee fi Yuunivarsiitii Jimmaa miti.
isaan kanatu naa fide qabsaa'ee isaan kanaa fi warra abaa'oo sana tursetu afaan sana naa hambisee afaan ittiin dubbadhee ammaalee dubbadhu kun dhiiga isaaniiti. Dhiiga qabsaa'ota warra kufaniiti. Kanaaf yaayyaan waa'ee abaa'oo yoo dubbate irraa miidhaga. Abaa'ootu kan isaa ture. Har'as kan isaati. So seenaa babbareedduu akkasii waan qabatamatti yeroo sana rakkoo qabsoo sanaa beeku yeroo inni akka itti dubbatu taajjabbiin immoo dhaabbanni koo ODM immoo galatoomii waan si qeeqeef isa kanaaf malee buna mallekkee tokko naabiti jedhee miti. Kanan si qeequuf kanan si balaaleffachaa ture waggaa darbe waggaa lamaan darbe sadan darbe yeroo ijoollee jala kaatamee wanta adda addaa dubbatamaa ture kanan qeeqaa turee fi isarraa bareen narraa baree tokko beektaa narraa baree narra bare hiiki barsiisaa afaanii waan ta'eef kana si hojjechiisa barreessi keeyyata 5 barreessi hiika hima kana narraa bare isaanumarraa barre abaa'oo isaanuma nu barsiise isaanumarraa barreetu gaafa isaan irraa kaatan immoo deebinee qeeqneetu barsiifne achii booda in deebisne sammuu isaanii keessaa kan isa dhokfamee jiru sana gadi yaafannee jechaadha tuttuqne. This is the power of TAAJJABBII. Eegaleedha. Poweriin TAAJJABBII kanadha. Sammuu keessa dha'ee dhiigsee waa baafachuu. Waan jarri dhoksitee baattu seenaa qaagodhee sammuu ishee keessa dhoofnee dhiigsinee keessaa gadi yaafanna. Kanaaf barruu inni baarra barreesseefanii galata jedhee beekamtiin kenneef akka dhaabbata kootti akka miidiyaa kootti yeroo naafee miti seenaadhaafan galata kenneefi jechaadha yaayyaa keenyaaf. Gamanumaan hayyuu duree kanaan innillee galata iyyuun barbaadu nan galateeffatinaa jedhanii nama afarsaa kana barbaadu miti. Atis galatoomi maanguddoo. Qabsoo kana itti cichitee itti beeloftee isa namni Egypt maaloon biliyeena meeqa kenniteef jettu sanas akkatiin hin beekne anuusii ragaadha. Wayyaati uffattee marcumarra teessuu kana nama sii bitu nan beeka maallaqa gurrachuu naafuuti. Kanaaf ati kutataadha. Yoo wareegamteeyyuu hojii seenaa Oromoo keessatti kan bara baraan eenyu sin dagan eenyu dinaa gochuu kan hin dandeenye siidaa tolfatte. Mana dhabdus, aangoo dhabdus, dinagdee dhabdus, lafa siisilaa ulfina kabajaa siif ta'u dhabdus ati siidaa kee bareechitee kaa'atteetta. Bara baraan kan hin dagatamne qabsoo kana tumsa ati qabdee dhalootaan dhaalchisuudhaaf qabdee amanamummaadhaan afaan waraabessa baay'ee bira dabarsitee asiin geesseetta. I hope nama si caalu nama dhaaba kana utuu kaayyoo isaa irraa xinnuma hin dabsiin fuudhee galmaan ga'u qopheessaa akka jirtu sin abdadhaa. Ta'uu baannaan taajjabbii kootiin ani hayyuu duree dheeree ni isuun manqeeqaa. I hope nama guddaa qopheessaa jirtu jedhee yaada. Nama adda bilisummaa Oromoo kaayyoo ati ciccitee asiin geesse kana lafan buufnee jaarmichi kan uummataati homaan ta'u kana booda ama biyya baasaa keessa jira jaarmichi eenyuyyuu deemu dhaabbichi numa deema garuu atis galata nu biraa qabda. Ergan kana jedhee booda dhumarratti kan jedhu miseensota adda bilisummaa Oromoof hooggantootaanii namoota kanaan dura haala adda addaatiin gufatanii jaarmiyaa keessan keessaa ba'an. Please isinin kadhadha. Approach godha. Itti dhiyaadha. Mana keetii jedha. Ofirraa hin dhiibina. Jaarmicha
malee jaarmichi baay'ee jaarmiyaa murteessaadha. Jaarmicha jechuun warra amma koree taatanii maalii kanaa olidha jaarmiyaan kun. Kanaaf namoonni kun yeroo isaanii isin dhufanii ilaalanii mana abbaa koo naa wayyaa mana abbaa koo tiin bahe yeroo isaan jedhanii kottu ilma koo mana keetii dhugaadha qe'ee keetii kottu hojjedhu jedhaa hojjechiisaa. Hojiin keessa miindaa hin qabu. Waajjirri keessa miindaa hin qabu beekamaadha. Garuu namoonni ciccimoon kun nu fayyadu. Qabsoo kanaa achi butu. Seenaa beekuu itti dhiiganiiru itti madaaniiru. Namoonni akkasii diyaaspooraa keessa baay'eetu jiru. Yoo barbaadan siniin fida miidiyaa kootiin. Namoonni baay'ee mammadaanii jaarmiyaa sana keessa mammadaanii gufatanii hubachuu waan tokko ta'anii deebi'anii jireenya mataa isaaniitti deebi'anii seenaa kan beekan biyya bosona keessatti fincaan dhugaa kan turan ana afaan kootti kan natti himan siin jira. Gadi jedhee waan nyaadhu dhabeetan nama jedhee dhagaye nama amma dooktara ta'e. Biyyoo gadi jennee ilkaaniin qorqeetanii jedhee ilkaaniin qorqeetan waan nyaadhu dhabnaan qawween baadhee deemaa bosonaan ilaala. Achi booda fincaan xinnoo tokko fincaa'ee isheedhaan laafifadhee nyaadhe. Isa dooktara amma. Namoonni qabsoo kanatti gatii hadhaa baasaniiru. Hin gootaati. Ati kan na laaltu kun. Mee dhugaa koonsiin jedha. Tiraayit. Awwaaratti dhaqiiti. Awwaaratti fincaan mataa keetii fincaa'eeti. Mee yaali. Kan yoo duuzaati. Hin koonu. Qabsootti ijoollee namoota baay'ee miidhaman qabna. Isaanii ol immoo kan du'antu jiru gaa. Sadarkaa qaba miti sadarkaa miidhama. Warri kaan jaaldaawudii ibsaa duukaa kan turanii kaan summii dhuganii dhuman. Hooggantoonni ciccimoon akkam. Summii dhuganii dhumanii riyaasaa dargaggummaatti qabsaa'ota akkam dhabe kan isayyuu caalan. Inni immoo hin hafe. Inni qabsoo kana keessatti yeroo isaa sammuu isaa maal isaa gubeera. Baay'ee jibbamuu maalu waa hedduu gubeera. Isaan kaan immoo baay'ee dirree keessatti dafqa coccobsanii dhiiga coccobsanii lafeen isaanii ashaareelu maal ta'eera. Isaan kaan immoo lubbuu kennani. Kan qaalii qabu. Kanaaf gaafa abaa'oo jennu isaanii yaadanna malee waa'ee nama dhuunfaa tokkoo miti. Jaarmiyaa kanaaf kabaja kennaa. Koozii Oromoo immoo kan baatee jiru jaarmichuma. Waliin haallu kana. Aktivistii re'ee harkan jiru. Kooziin Oromoo. Kooziin Oromoo ijoollee xeebxebbee har'a kaayatee hundan beeka jettu harka hin jiru. Harka jaarmiyaa sanaa jira. Jaarmicha gargaara. Beekumsa qabdanii. Warra jaarmiyaa keessa hojjettan koreedhaaf hooggantootaaf miseensotaaf kan ergan dhaame warri madooftanii karaa adda addaatiin qabsoo kana keessatti bu'aa bayii argitanii lakkii naan taanettanii booda deebitan immoo deebi'a. Mana abbaa keetti deebi'uudhaaf eeyyama nama hin gaafatu. Qe'ee abbaa keetti deebi'uudhaaf maasii abbaa keetti deebi'uudhaaf eeyyama hayyu duree adda bilisummaa Oromoo hin gaafatu. Qe'ee keeti. Abaa'ootu qe'ee abbaa keeti malee jaaldaawudii ibsaa miti abbaan kee. Abbaan kee jaarmicha. Qe'ee keetti deebi'uudhaaf dhaaba keetti deebi'uudhaaf nama hin gaafatiin. Just joy. Na dubbisi. Dhugaa. Namoonni gadditanii aartanii maal gootanii qabsoorraa deebitan na dubbisaa anaan keessaan na dubbisaa. Waan mari'annu qabna. Qe'ee keetti deebi'i. Qabsoo tumsi. Qabsoo waan dandeessuun. Yoon beekta ta'e beekumsaan kottu. Yoo akka koo kan teessellee qabsoo kana utubuu hin dandeesse dubbattee ta'e kottu na gargaari. Yoo karaa adda addaatiin faayinaansiidhaan maaliin gochuu dandeesse ta'e kottu jaarmichatti seeni. Yoo jaarmichatti ati seenuudhaan wajjin hojjechuu barbaaddee jaarmichi si dhiiba ta'e
Ani itti gaafatama. Anatu maaliif yoo xinnaate miidiyaatu na harka jira. Qawwee yoo na harkaa dhibe. Anatu hojjetaati kotta ana komadhu natti kottuuti. Hin baqattee nafiin ati warri dooftoroomte, warri maasteroomte, warri maaloo taatan jaarmiyaa baqattanii Oromoon baqatiina, Oromoo baqattee saratta. Itti dhalanne jarana. Biyya faranjii jeen itti teenyus garaan achuma. Bishaan nunnus yaanni achuma. Daabboo faranjii cuffannus achuma jira. Achuma jira biyyattii sana jira. Achii dhalannee mandhura keenya akka jennee dagannu dhabnaa. Achitti lafee keenya lafee ilmaan keenyaa bulaa keenyaa achitti caccabeema. Achi jaallannaa. Isa dhugaati. Gamoo faranjii fiixeerra taa'uurra qe'ee warra keenyaa dhaqxee handaqii afattee rafuutu irra boqonnaa sammuu sii kenna. Qe'ee abbaa kee bara. Qe'eedha. Qe'eetti dhalatte Oromiyaa akkamitti dagatta? Faranjiin marcuma sii laatteef miindaa faranjii argatteef yoo qabsoo kana ganteetta ta'ee deebii gara qabsootti. Qabsoon keenya xumura hin godhata. Oromiyaan hin bilisoomti. Waan tokko yaad hin shakkiina. Qabsoon kun hin galma ga'an. Qabsichatu dhugaa irratti hundaa'e. Kanaaf wanti dhugaa irratti hundaa'e boodarra bu'aa ba'iin itti baay'atu iyyuu hin milkaa'a. Kanaaf gara qabsootti deebi'aa isiniin jedha ODM baay'ee halkan qixxeera darbeeraa ani nama hirriba hin dagne waan ta'eef isinitti dhaamsa kana himadhee rafuufanii xinnoo ishee qophii ODM kan biraatiin walitti deebinaa ODM keessanidha. YouTube ODM Tube jedhu dhaqaatiin subscribe godhaa. Homaa waa ittiin gargaartan homaa hin qabdanii. Homaa isinirraa hin barbaadu. Homaa isinitti baasaa hin jiru anis. Maallaqa isinirraa guuruudhaaf wannoo tokko hin qabu. Waan tokko wannoo hin jedhu. Ani kan hin barbaadu hayyoota dhufanii yaada isaanii sabatti man hin barbaada. Isin immoo na dubbisaa. Fayyaa ta'aa. Oromoo Waaqayyo isinii wajjiniin haa ta'u. Warri soomarra jirtanis soomii gaarii isinii haa ta'u. Jajjabaadhaa bulaa koo Yaayyaa Bashiriin galateeffachuufan dhufee kana dubbadhee nagaatti.